11 and assisted by Hillary Lenny. Egaa namni Ingiliin kan aangootti dhufe isaa umrii waggaa 11 and assisted by Hillary Lenny. Lenny akkoo isaatiin deeggaraniiti kan bulchaa ture jechuudha. Isaa umrii mucaa waggaa 11 due to their internal problem the Muslim Sultanate were by tributes to Christian kingdom and unable to confront them until 1520. Kana jechuun to their internal problem rakkoo keessoo isaaniiti. The Muslim Sultanate were by tributary to the Christian kingdom and unable to confront them until 1520tti mootummaan musliimaa hundinuu kan tributii lemni dingiliif yookaan mootummaa kiristaanaatiif kan falaa ture jechuudha. But Imam Ahmad was strong enough for confrontation in 1520 and refused to pay tribute for Christian kingdom. Ahmad Granyi nama jalqaba mootummaa kiristaanaatiif kan nu didee jechuudha. Naannoo jaarraa 16ffaa kana bara 1520 keessa kan dhorkate jechuudha. Waan qaraxa duraan isaanii kafalu. Imam's army fought fiercely and controlled Bali, Dawaro, Fatagar, Hadia, Kambata, Sidama, and putting the Christian kingdom at risk. Egaa Ahmad Granyi kan waraanee fi akkasuma daangaa garaagaraa kan dhuunfaasaa jala oolche kan akka Sultaanota Baalee, Dawaaroo, Fatagarii, Adiyaa, Kambata, Sidaama, putting the Christian kingdom at risk. Haga mootummaa kiristaanaa irra balaan dhufuu danda'u tokkotti kan jala deemee jiru. Realizing loving danger. Lemna Dingil mobilized fast force and encamped about 50 kilometers to Addis Ababa. Naannoo kanatti bara 1520 kan waraana Lemna Dingiliin fi Ahmad Granyi walla'uudhaan Ahmad Granyi waraana Lemna Dingil injifate jechuudha. Asitti encamped naannoo san qabee ture kan miidhaa guddaa irraan ga'e jechuudha Ahmad Granyi. However, Lemna Dingil large army faced logistic and leadership problem, failing to adapt common strategy. Garuu yoo santeellee Lemna Dingiliin humna waraanaa guddaa fi logistic and leadership problem, failing to adapt common strategy kan qabu jechuudha. Humna waraanaa guddaa ta'us tooftaan isaa tooftaa hiraadhaan hoogganaa. On the other hand, gara Imam Ahmadiin gaafa ilaallu immoo Imam small size army waraana waa xiqqoo qaba. Waa xiqqoo sana haga quality qabu qaba jechuudha. Better logistic and excellent leadership with unified command. Hooggansa takka jalatti warra wal jala deemu kan qabuu fi garee jabaa ta'e jechuudha. Consequently, large and well-equipped Christian army was defeated in most decisive battle at Shimprakure near Moyo in 1529. That is the most decisive battle between Christian Highland Kingdom led by Lemna Dingil and the Muslim Sultanate of Adal led by Imam Ahmad. This is the most decisive battle. Kana jechuun humna waraanaa guddaa isaan kan qabuu fi tooftaa waraanaa guddaa mootummaan meeshaa waraanaa guddaa mootummaan kiristaanaa qabu qabaatullee wanni kun garuu kan kufe jechuudha. Maaliif jennaan Shimprakure irratti haala addaatiin Ahmad Granyi injifannoo waaraa irratti galmeessee jechuudha sanii. Then Christian territory like Shawa, Amara, Lasta,
and in order up to Marab Malash become under Imam control. Haga Kiristan territory Kanaka Shawada Amara Lasta fi in order up to Hanga Marab Malashiti kan Amagrani Harkagale Yohaudanga Balla kan control Budijo Amani. Imam Ahmad Empire stretched from Deila to Massawa on the coast, including Ethiopian territory, ensured by 1535. Naannoo bara 1535tti Ahmad Giraanyii daangaa bal'aa Horn of Africa kana qabachuudhaan Zeylaa yookiin Port of Deila Gulf of Aden irraa kaasuudhaan hanga Massawaatti kan walitti diriirfatee daangaa Ahmad Giraanyii qofa ta'uudhaan qabate jechuudha daangaa bal'aa kana. As they penetrated deep into Christian kingdom, Imam Ahmad set up civil bureaucratic constituted from his men and newly recruited personnel from Christian territory. Akkuma inni penetrated deep into Christian kingdom kana karaa qaceellotti yookaan baay'inaan qabateeni Imaam Ahmadiin bakka qabate kana siviil birookiraasii yookaan bulchiinsa siviiliidhaan hoogganamu kan irratti hundeessee jechuudha. Uummata nagaan walirratti ijaaruudhaan namootan isaan keessaa ta'e yookaan warreen adal keessaa ta'e irratti filuudhaan akkasumatti illee warreen hooggantoota duraanii osoo hin taane newly recruitment personnel warreen naannoo san keessaa illee hooggantoota haaraa filuudhaan mootummaa kiristaanaa bakka warra kiristaanaa duraan ture isinirraa illee jechuudha kan waliin qabanii akka bulchiinsa siviilii kan hoogganan taasise jechuudha. Tooftaa kanaan kan bakka qabatees babal'ifachaa itti deeme jechuudha. His wife but Luambera had encouraged her husband to avenge her father's death. Haati manaa isaa yookaan haati manaa Imam Ahmad Baadil Luambera kan jedhamtu isiin intala Emir Mahfuzi yookaan kan ibi Ahmad Giraanyii aangoo irraa dhaala jechuudha. Intala isaa fuudheeti Imam Mahfuz irraa intala Emir Mahfuz tan taate Baadil Luambera fuudhuudhaan aangoo kan dhaale Ahmad Giraanyii jechuudha. Karaa aangootti kan dhufe sababni isaa isiin egaa dursa Libni Dingil kan abbaa isii yookaan Emir Mahfuz ajjeesee ture ija yookaan haaloo sambahuudhaaf jecha Baadil Luamberaan encourage her husband abbaa manaa isii kana kan akka Libni Dingil yookaan waraana kiristaanaa kana dhabame isaan godhu jajjabeessaa turte jala deemuudhaan jajjabeessaa turte maaliif haaloo abbaa isii sambahuudhaaf jecha akka inni kan ajjeesee haaloo abbaa isii san garaan isii qabbanaa'u godhaa turte jechuudha. Baadil Luamberaan nama gahee guddaa achi keessa taphachaa ture. She accompanied Ahmad throughout his expedition hanga inni babal'ifannaarra ture hanga umriin addunyaarra bara 1943tti addunyaarraa boqotutti isiin takkaa jala haftee hin beektu jechuudha. After he was defeated at the Battle of Shumprakure eega inni Battle of Shumprakure irratti injifatee booda bara 1529tti military setback forced Libna Dingil to retreat eega achirraa dheessuu eegalee fi and finally died haga dhuma bara 1540tti bakka baqatee jirutti du'utti haduu kun eenyu Libna Dingil haga bakka bara 1540tti lubbuun isaa du'utti kan jala deemtee isiin itti jajjabeessaa turte bara 1540tti Libna Dingil duudhaan haaloo bahattee jechuudha. His son ilmi isaa ilmi Libna Dingil Galaadiyoos bara 1540 haga bara 1559tti continued war with the strings waraana jabaa Ahmad Giraanyiitti wajji fi
hooggantoota birootii wajjin aangoo isaa eeggachuudhaaf nama bara haga kana jirtu bulchuu waggaa 19 kan aangoo qabatee ture. It was after getting the military assistance from the Portuguese that the successor of the Lemni Dingil Galadios defeated the force of Imam Ahmed in 1543 at the Battle of Wainadiga. Innis gargaarsa Portugaal irraa dhufee successor of Lemni Dingil ta'uu isaatiif jechuu Galadios kanaaf kan dhufe defeated force of Imam Ahmad bara 1543tti batilii Wainadiga jedhamtu irratti Ahmad Giraany kan ajjeesee jechuu gargaarsa Portugaaliitiin. The Portuguese soldiers that came to Ethiopia to help the force of Galadios were led by the Cristóbal de Gama, arrived at the Christian court in 1541. Waraanni Portugaalii gargaarsa Itoophiyaadhaaf gaafas Galadiyoosiif ergite gara Itoophiyaa gaafa dhufan humna Galadiyoos kana kan deeggaruudhaaf dhufanii fi isaan hoggansa eenyu jalatti kan deemanii Kiristoofal Dagaamaa yookaan ilma Vaaskoo Dagaamaa san jechuudha. Kiristoofaliin kun arrived at the Christian court in bara 1540 akkatti ichi gahee jechuudha. Waraanni isaan durfamu. Yet about 200 Portuguese were killed and their leader Cristóbal da Gama was beheaded in Ofla Battle, southern Tigray in 1542. Waraana Portugaalii irraa namoonni 200 waraanni Portugaal waliigalli meeqa ture? Nama 400 ture. Sanirraa walakkaan dakka yookaan nama 200 kan ta'u hoggansa isaanii yookaan Cristóbal da Gama sanillee hammatee kan Battle of Ofla tan jedhamtu irratti injifatamanii jechuudha. South Tigray bakkisanii achitti bara 1542tti Ahmad Giraanyiitiin injifannoo waara Ahmad Giraanyi isaan irratti argate jechuudha bara sanii. In the same time, the force of Imam Ahmad was blocked by Ottoman Turkey. Yeroo wal fakkaatatti humna Ahmad Giraanyi kana was blocked by Ottoman Turkey kan akka injifatu ta'e jechuudha. Due to limited resources, Galadios employed hit and run strategy which severely affected Imam Ahmad's army. Due to limited resources, Galadios employed his own hit and run strategy. Hit and run strategy that severely affected Imam army. Waraana Ahmad Giraanyi kana tooftaa itti malateeti hit and run strategy dhaan miidhaa hama Ahmad Giraanyi waraana Ahmad Giraanyi irraa gahuudhaan haga Ahmad Giraanyi Battle of Wainadiga irratti duutti dhiibbaa jabaa kan irra gahee batilii san irratti Ahmad Giraanyi injifatame jechuudha. Hit and run strategy jechuun guerrilla warfare yookaan riphee loltummaa jechuudha. Riphee loltummaadhaan loluudhaan severely affected Imam army akka waraanni Imam Ahmad miidhaan guddaan irra godhanii jechuudha. While Imam Ahmad was encamped near Lake Tana, he was attacked and killed after first fighting at Wainadiga in 1543. Waraanni Imam Ahmad kun kan miidhame naannoo Lake Tanaatti. He was attacked and killed after first fighting at Wainadiga in 1543. Achirratti Ahmad Giraanyi kan lubbuun isa dabree jechuudha. Kufaatee namaa gaafa san waraana Ahmad irra kan ga'ee ture jechuudha. So Christian restored almost all northern and central plateau. Northern and central plateau hunda jechuun akka haga danda'amu takkatti jechuudha. Harka guddaa kan mootummaan kiristaanaa kun restore yookaan haaromfate jechuudha. Muslim in Highland submitted to Galadios. Galadiosin kan qabaman irra deebi'anii jechuudha. Bakka duraan Musliimii qabatee ture
San Galadiyoos irra deebi'ee kan if jala deebisee jechuudha. Who was tolerant to them to promote consolation jechuudha. Galadiyoos established strong Christian kingdom, regaining many pre-war territory and tributary region. Naannolee waraanaan duratti gibira isaanii kafalaa ture hedduu irra deebi'ee akka gibira kafalaniif kan taasise jechuudha Galadiyoos. Even after the death of Imam Ahmad, the conflict between the Christian kingdom and the Muslim sultanates was not overgrowing challenge to Christian comfort. Eega Imam Ahmad du'een boodatti konfliktiin jidduu kiristaanaa fi muslimaa was not over kan san achirratti jechuudha. Not overs growing challenge to Christian come from. Challenging mootummaa muslimaa fi kiristaanaa akkasumaan raawwatee hafee miti. Kana jechuun growing challenge rakkinni yookaan dhiibbaan garaagaraarraa karaa kallattii garaagaraatii mootummaa kiristaanaatti kan dhufaa ture. Eega Ahmad Giraanyii du'ee boodallee jechuudha. Retreating Adal soldier Jesuit interlude. Ottoman Turks and Oromo that advanced into Central. Oromo revolution yookaan Oromo movement population sochiin uummata Oromootillee dhiibbaa guddaa mootummaa kiristaanaarraan kan geesse. Eega Ahmad Giraanyii du'een boodatti jechuudha. Waraanni Adalillee eegasii kan itti deebi'ee qofaatii jabaa Galadiyoos irraan ga'e akkasuma Jesuit interludiin yookaan warri kaatolik Portugaalii san kan dhufanii dhiibbaa guddaa irraan ga'aa turanii jechuudha. Gara adda addaatiin challenge jabaan kan irra ture jechuudha Galadiyoos kana. Emperor Galadiyoos was killed while fighting the force of Adal led by Emir Nur ibn al-Wadir Mujahidin in 1559. Emperor Galadiyoos ni ajjeefame waraana Adaliin. Waraana Adal yookaan successor of Imam Ahmad Emir Nur Mujahid nama jedhamu bara 1559tti Galadiyoos ajjeese jechuudha. This conflict was internationalized due to the involvement of Portuguese and Ottoman Turkey. Konfliktiin jara lamaanii kun kan akka internationalize taate maal Portugaalii fi Ottoman Turkii keessatti hirmaachuudhaan waraana idil addunyaa kan ta'uu dandeesse jechuudha. Yookaan dhiibbaa addunyaa irratti kan godhuu dandeesse. Biyyoonni gurguddaa gaafasanii Portugaalii fi Ottoman Turkii keessatti hirmaatanii gama gamaan influensii irra geessuudhaan jechuudha. The period between 1543 and 1855 was characterized by the chaos and disorder. Bara kanaan beekamu jechuudha. Egaa next time party 3 history of common course haga walitti deebinutti nagaatti like share subscribe gochuu hin dagatinaa. Haga xumuraatti nafaana turtanii hedduu galatoomaa. Waa'ee duraa barattan jeetiin adda addaa like share subscribe gochuu hin dagatinaa. Party 3 haga walitti deebinutti nagaatti.